isintu jedhee kiristaanni addunyaa faranjii Awurooppaa, Eeshiyaa, Afrikaa, Itoophiyaa hundatti aman. Isintu itti amala malee Islaama hin laallatu. Ayyee erga Egalee isin hin fakkaata. laallanne maaf uf duba kaattarree ustaazi. Waan inni isin garsiisuu kana waaqayyoon keessan kana harka kana godhee dhaabbatu. Kana jechuun isin garsiisuuf. Ayyee nuuf yaaddanii jechuudha. Malee mata. Yesuusi kan namni ibduu haa kunan kan inni ibduu haa Yesuusi. Jechuun ani amma Jechuun min no. si dhaallee Yesuus miti leen jedhu fi keechan yoo amma dubbatan. Hin jettu. Okay, in kaayeen si garsiisaa qoy. Kaayeen si garsiisaa qoy. Osin argisiisaa. Kana naa hin deemta qoy. Qoy. Hin deemin qoysti. Hin deemin. Kun Yesuusi. Yesuusi. Qoricha budaati jedhan rabbi akkan ennaa Yesuusiin siin jedhe kun Yesuusiin siin jedhe yoo wahim isaa miti nan jedhe. Hin beeku an sin jennaan gammadee Waan hin beekne maal haasa'e? Ale Yesuus harka fuun gammadee seeni. nama sana Yesuus yanaatu amma kun amma Yesuus eenyu kaameraan dhengedda kana kaameraan BC kaameraan barri dhufe bara 17 waa keessa namni kaameraa tolte dhengedda jaarraa wayii keessa kaameraan bara Yesuus hin jiru bara isa boodaan jiru bara dhengedda faranjii namni faransi nu biyya wayii tolche kaameraa konkolaataan akkasumatti hin jiru xayyaariin hin jiru telefoonni hin jiru jedhan akkamitti amantaa kana Yesuus jette akkamii amantaa kana kolkoro kana faranjii amani samanu biti waye mos ani waye Yesus baddo suntaini harka dirsee jira jettan bitechani la ani janna gaisen kiristaanni dhibbarra harka 99.9 Yesuus jettanii amantan atu amma naasitti mujjira malee atu isaa miti isa akkam kun akkana atu ni amantaati mataan kee no ana kana jedhe ofii keechan uf duba kaatani Yesus kinu harka dirsee jettani ayna jarlee kun ni Yesus ni jaalatani nitti amantani uf duba kaatani kana laa hin jaalan lubbu addunyaa kanarra lubbu haadha abbaa kootii lubbu kiyya daran hin jaaladha baga jaalata rabbi sinaa jaalatu kana jaala akkas kana ammoo ati Yesuus jettee amanuu keetiif ani sittin shame on you in salfadde maaliif isinu jettan barkinu harka dirsee Yesuus ko jettanitti uf duba kaatani ingaluu misa ummata kana afaan oromoo haasawu jiru kun ingaluu misa ayyee bas galle raaftaada biyya waan itti amanni tokko maal gochuu miidiyaa rafidanitti uf duba benxasitan amanuun shartiidha amma in amanu jechuun ittiin amanu abiyyas yoo na deeggaruu baadhe abiyyas kaa'in raasa